intaltitun yeroo seenaa isiin himtu akkana jetti. Maqaan kiyya Saaraa jedhama. Ani amata 18ti. Baadiyyaa keessaan jiraadha warra kiyyaa wajji. Haalli warra keenyaa xiqqisho dadhabaa waan tureef nuti rakkachaa guddanne. Abbaa keenyaatu nurratti lafee nu guddise. Haalli warra keenyaa dadhabaa waan tureef ammaas waan ifin baadiyyaa keessa jiraadheef carraa barachuu hin arganne ture. Ani garuu baradhee bakka guddaa gahee marraqamuu nin jaaladha ture. Laakiin garuu dhiisa khairumaa fi gaafa takka mucaan takka na heerumuudhaaf mana keenya dhufee abbaa kiyya gaafate. Mucaan san magaalaa guddoo jiraachuu ture. Magaalaan sanillee baadiyyaatiin irraa xiqqisho ni fagaatti. Haati isaatii fi haati tiyya hedduu geelee turan. Sani gaafa takka haati isaa mana keenya ziyaaraa dhuftee ummaa tiyya bira akkasitti ana na arkite ture. Ani isinittiin kijibu rabbiin bareedina naa kennee jira. Sani haati gurbaa kanaa ana na arkitee ummaa tiyya dubbiste. Akkasitti baatii takka booda mucaan san ani heerume. Mucaan san nama barate ture. Warri isaaniitillee qabeenya guddaa qabaachuu turan. Magaalaa isaanii keessatti faamiliin isaanii hedduu ummata beekamaa turan. Yeroo mucaa kana heerumu warri kiyyalleen hedduu gammadanii turan. Akkasitti anaa fi jaarsi kiyya mana isaanii jiraachuu eegalle. Isinittiin kijibu yoo na gaafattan akka waan qurxummii bahara irraa baasan na dhagayamu ture. Ni beektan ani intala baadiyyaati. Waan akkanaa hin baranne. Haalli uummanni kun itti jiraatuu fi haalli ani itti jiraachuu ture dachii fi samii ture. Laakiin galanni soddaatiyyaaf haadha jaarsa kiyyaatiif haa ta'u akkaataa itti jiraatan, akkaataa huccuu itti uffatan, akkaataa isaan itti nyaatanii fi akkaataa itti haasa'an waan hunda na barsiisuu turte. Umaan soddaatiyyaan talatiyya waan hunda suutatti ni baratan jedhu turte. Haati jaarsa kiyyaa nama gaarii turte. Laakiin jaarsa kiyya faallaa isii ture. Inni nama barate ta'us amala hin taane qabaachuu ture. Nama biraatii wajjin amala gaarii qabaachuu ture. Laakiin ana wajjin akkasiin turre. Yeroo waan tokko godhuu hin beekne, yeroon isa jalaa hin awwaanne, waan hin taane naan jedhu ture. Wanni inni naan jedhullee qalbii na cabsuu ture. Haati jaarsa kiyyaa mana isaanii keessatti nama sodaatamu turte. Ilmaan isiitilleen hedduu kabajaniin ture. Isii yoo waan takka jette jecha isii bira hin dabran. Isiin ana wajjinillee nama gaarii turte. Yaa intala tiyya anumaaf ja'i amala ilma kiyyaa naaf obsi naan jedhu turte. Guyyaa takka rabbiin ni jijjiirani. Laakiin aniif keessatti yoo ana kanan feene ture maaliif intala akka isaatti darajaa isaarra jirtu maaliif hin fuudhin iniif keessa jedhu ture. Eegas booda seenaa mucaa kanaa gizee ammaan dura haasawan nin dhagee. Ana fuudhuu kiyya dura intala takka akka jaalatuu ture. Intalti sanilleen yeroo ammaan tana akka qaraatiidhaaf biyya alaa deemtee hin dhagee. Intala san fuudhuuf jee intalti san waan fi amala hin qabaanneef haati isaa ni dhorkiteen. Akka intala san irraanfatuuf jettee ana isa na fuusiste. Jaarsa kiyya biyya biraa deddeemuu ture. Torbaan takka baatii lamaffaa turuu ture deemee. Anilleen yeroo akkanatti turu if keessatti shakkuun ture. Yeroo intala jaalatu san ni fuudhee jee. Haaluma kanaan osoo jirruu amanni lama dabre. Amata lamaan kana keessatti jiruu gaariin jiraadhe. Ammallee rabbii kiyya du'aayii kadhachuun tureen. Yaa rabbi amala jaarsa kiyya naaf tolchi jeetiin du'aayii godhachuu ture. Laakiin amata lamaan kana keessatti ilmoo takkallee hin dhalle. Mana keenya keessatti nama waamuma kanarraa haasa'u ture. Laakiin wanni kun jaarsa kiyyaaf dantaa takkallee hin kennineef. Gaafa takka haati jaarsa kiyyaa haakima na geessite. Yeroo san haakimatti dooktartittiin akkana naan jette. Xiqqishoo dhaluu irratti rakkoo qabda naan jette. Akkasitti haakimatti dawaa naaf kennanii akkasii mana galle. Haati jaarsa kiyyaa hedduu itti dhagahame. Jaarsa kiyyaan bakka asiin fuusiisa jetteen. Jaarsa kiyyaa aaree bakka nama walii qabametti akkana jee. Badoota na wajjinuu dirqitiin jiraachuutti jira. Tabiraan haa dabaluu deemtanii ani fuudhu jee. Yeroo akkas jee hedduu natti dhagahame. An qalbiin na cabxeetumaan karaa rabbii kiyya irratti jabaadhe. Halkanuu suuratul baqaraa qara'uun ture. Istighfaara kiyyaa fi salaata kiyyallee jabeessuun ture. Salaatul leelillee salaatuun ture. Rabbii kiyyallee hogguu akka ilmoo naa kennu kadhachuun ture. Haala kana yeroon deemuu turte. Haati jaarsa kiyyalleen ilmaan siitii fi ilmaan isiitiin biizii taate. Manni jaarsa kiyyaa waan guddaa tureef isaa fi obboleeyyan isaa nuti hundinuu faamiliin mana takka keessa jiraachuu turre. Obboleeyyan isaa ilmaan daddalanii gizee ijoollee xixiqqishoon na jalaa fifiidu. Yeroon ijoollee sallaale hedduu natti dhagahamuu ture waan ifin ilmaan hin dhalleeffan. Gaafa takka nuti fi faamilii walitti qabamnee osoo taa'utti jirru jaarsa kiyya torbaan takka dura biyya biraa deeme ture. Guyyaa san ni dhufe. Yeroo inni hulaa seenu waan ajaa'ibaatiin arge.